السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تغيني بك جرتني النقي عبد الرحمن ربي سنترا جراته. ونو أرانتنا خلنا لين إسا فيديو تكمت تنسين أركه. فيديو نني متنسي منا خدير. لكن منا خدير را خدير دبيه. أشي فيديو هلا إني جبسه منا ساسينه أشي فيديو مرته ديمه متنسين أركه. سندرت خدير اللين بكا منا دوران كيسه روزور له خيسا ديمه هنا غرني نيسي. Nasruudhaas qabee jira. Akka inni qabees beekamtee jirti. Ammoo ol baasee fiidiyoo irraa mareetis bakka takkatti illee fiidiyoo inni maxxansees hin agarre. Barbaade isaattuma jirra. Akkasii obboleessi keenya kunis kun oqilleenis dhufee har'aan tanu nu bira jira. Eega nu bira deemee galee booda dhufeeti. Namallee dabaladheetiin kannaa wajji deemee gola aartii barbaadaa jee dhufee kun nu bira jira. Akkasii bakka jirtanii namuutu inshaallah du'aa itti nu godha. Gollee aartiidhaa bakka takka bakka dhaquun qabu. Khadiir bakka geessulleen qabuuti dhumma baafna. As keessaas namni deemee barbaadu jira. Walumaan itti gamtaa taaneetuma akka isa mana deebiif nu barbaanna. Du'aa itti nu godha namuu bakka jirtanii. Garuu waan nama ajaa'ibsiisu keessaa takkaa nama akka kana nama godhe hin agarre. Nuu fardiidhaa eeggatu gurbaa qabanii kana dhabamsiisuu isaanii kunis ajaa'ibaati. Nama yaadii miti inni akkana jirra kunoo harkaa inshaa. Khadiirinni mana keessaa bihee deemuudhaa miti. Namaatu ichi dhufee nama nasruu barbaaduutu ichi dhufee na qabaa ji'eetuma. Ibsodaateetuma bakka sanirraa deemee tariigaa bakkuma nasruutti awwaalee jiru san bakka sani deeme malee. Bakka biraa takkallee dhageen qabu. Ameenno kun mana kana keessuma jira jechuudha ulaa jechuudha qollofeetuma. Biraa deeme. Mana keessuma jiranni ulaa qollofeeti. Keessaa deeme malee kannaallee noggaa dhaqee ichi mana ulaa cabse. Nama mana eeguuchi haateeti. Ulaa san dura ilaamaan tana. Namaatu jira jechuudha. Namaatu jira bilbilaan akkaan isarraa dhageetti. Nu bilbilee ture inni. Innillee inni dhufa nuunjee nama fudhadheetiin dhufaa jee nama wajjiniin deemee barbaaduu deema. Nama kanaas ammoo waliin jirra. Dhufeetumaan ijaan aashaadhaa fi dasiidhaas laalee akkasitti isin biraa deemaa nuunjee inni nu dhufuun oolu inshaallah rabbi haafitu isaas nagiyaani. Laa amma kannaan kun dhugaadha eega bee jechuudha hin deebine. Kan inni dhugaadha inni jechuudha nasrumaa barbaadutti jira. Kophaa deemuun sila waa agartee siree miti kophaa isaatiillee beekadhu barbaadee baasuu waan hin danda'amu. Maaliif namni kun inni fiifuu kanaan mataa isaatiin deemu jira yoo gaanamu agartee jechuudha beeku fudhatee waliin deemu malee isuma kanaa booddee jechuudha inni kophaa maaliif deema nama jechuudha nama wajjin deemu kana isinitti himee jira moo kophaa deemu jirannu. Amma nama wajji deemuu isaa beekama himee jiranni nama wajjin deemu jiraati. Qe'ee Khadiirsanillee nama haadheetiin jira. Akka namni tokko dhufee amma Khadiiris yoo dhokotee hannaan kaayaanii manuma isaa sanitti ol deebi'ute akkachi qabu namachi haatee jiranii kophaa deemutti hin jiru ammaaf. Nama fudhatee deemu jira. Rabbiin haala fi hundaafuu inshaallah agartee kannaallee gaangasatti kunoo deemee akkuma waliinillee agarsiisanii hordoftoota keenya jechuudha nasruu barbaaduutti jira. Kanarraa egaa rakkoon tun gara meeqaan jechuudha nama hedduu qabdee osoo nu qofa hin ta'in uummata Oromoo hunda baay'ee takka rakkiftee jirti. Kanarraa egaa namni kun wallaahi kan gartee jechuudha nuti waan gartee jechuudha isin durattas baanee rakkoo teenya isinitti gartee qoodutti jirruufi gama keessan dhufne malee namni irra guddaan jechuudha deemeetuman waliin barbaadaa jira. Kanarraa taaju'atis garuu amma eeganii fi kaleessi biraa deemellee asuma irta dasii tanallee bakka itti dhiiftee deemtullee hin jirtu waa tanumaaf ta'e malee sila amma lafa inni san galu beekte silaanumma deemnee waliinuu ni barbaanna. Kanarraa rabbiin alaafisu waan daafu inshaallah. Rabbi alaafisu inshaallah rabbiin nu malaafisa. Ankala isallee ni jeen wajji aanaan jeen kannaadhaan. Kannaan ogaaniin akkana jeen micaatan akkana dhiiftee eessa deemta aashaa ijoollee isiitii fi isii waliin dhiiftee eessa deemtaami yoo akka kanatti isiin harkaa baate takka qilleensa alaa kana agarraan qabuun dandeenye beekte. Tanaaf inninis manuma taa'ee asuma taa'ee isaanuma kana eeginaan jee deeme. Tanumatti anis jalaa hafe malee sila garaallee waan danda'ee jalaa nafne hin baana. Dhugaadha yaa maaliif nama hundaan gartee biraa deemuun hin taatu asas mataa isii qabuu hin dandeessu biyyoota tana.
أنا راجع قروا أما نتلين إن شاء الله وان دنتينيو قرتين إن شاء الله أنا اللي والله إيجان ديمل لي جودا واين قرتين أسرو باية تكني أجسدين قديبيه أنا رامي يوروبين قرتي يجودا نو أقرتيسو نتي سانك دنتينيو إن شاء الله قرتي أنك دنتيني دنيا قرتي كني بانا جيتي نبتي كم مالي في إنه كوني يجودا أنا سرو يجون أسوا أنا كفنتين namni jechuudha Oromoon guutuun isa kana jechuudha yoo inni kun gartee asiin kan dhabnu taate nutu bobbaanee akkatti gallu hin qabnu jechuun jeebee kan dhugaadha kan namni tokko kanatti asmaayyoo gabbiheetuma akkuma isaan amma nama qaban kanatti yoo isin kute isa qofaa miti lubbummaan namaatu hedduu takka nama yaachifti beekte sanuu gamma gollaa artiitis ka inni namaaf dhaabbatuuti miskiina namaati nama isaan har'a qabanii kana godhanii miti yoo silaa inni duraan itti balleessee jiraatellee manatti itti dhufanii obboleessa kiyya bakka ati silaa akkana nu goote tanatti nuti aara sirraa qabna jedhee kadiirummaan sanuu barka nasroon irra guddaadha bara bira dhufee silaa ansitti aareetiin jira jedheeni silaa akkasitti dubbate heji innilleen mana isaatti itti dhagee kadiiruma sanuu dhiifama ni gaafata. Egaa turun hedduu nama if goggodhuu miti garaan isaa laafaadha. Kanarraa dhugaan nama qubsa inshallah waan hundaaf rabbiin keeraa godhu wallaahi baay'ee takka agartee nama rakkisa. Wanni godhan hin jirtu kan inshallah walumaanuu furmaata naan isiniin jabdottoota keenya kanarraa gaarra wanni gama keessan dhufneef kana fakkaata taajootillee gaamee yaada qabdu sumaanuu hordoftootatti dhaame. Yaa ayyaanni qabu obboleessa kiyya lama qillee. Yoo neefiin ijoollee tana itti cufeetuma aashaan ijoollee si yaa'eetu dasii nyaata kannineefituma ulaa itti cufee ka'ee deemee hojii barbaade malee furmaata dhabeetiin jira amma oggaaniin as keessa taa'u qaamummaaniin as jira malee qalbiin tiyyaasna hin jirtu hedduu takkaan rakkachuu jira maaliif innummaan sanuu waan inni irra gees ka'a kannaanis bilbilaan oggaa waa xiqqoo nuti hojii dubbannees mee naaf obsaanuma jira nama wajjin jiraati marii takka gaggeeffachuu jirraati jira inni mariin sanis akkuma akkaatuma itti diimee isa kana baasuu barbaadu jiraame hedduu takka innillee rakkachuu jira rabbii suma sanuu haa furuuti. Inshallah rabbiin haa furu wallahi furmaata rabbiin haa fidu kanarraa egaa kannaan illee dhugaadha hanga isatti wallahi gartuu kophaa jechuudha Oromoon gartee haa jiraattu Oromoo rabbiin mataa haa bulchu. Namni tokko kanatti abaluu dhabnee jennaan namni biyyi guutuun bahee jechuudha kan beekuu fi kan beekne hedduu barbaadutti jiranii. Asumaanuu anilleen amma gaa deemeetumaan gaamee yoon gartee hangaan rabbiin na laaffisee inshallah deemee nama laalladhee walumaanuu gaa deemee barbaadan jaangama kiyyaan. Wanni kun hin jirtu gaa taa'us wanni hin fidin jirtu guyyarraas deebi'ee jechuudha hordoftoota keenya kanarra jira jechaa ooluurra. Isisan barbaanne yoo dhabne jennee as deemnee dubbatu irraa lumaan jala yaanee yoo dhabne ni dhabne beena beekadhu yoo arganne ni arganne jenneeti akkasitti imaanaan tatteenyaan jaa hangama kiyyaanii inshallah rabbiin nu alaafisu aboo rabbiin nu alaafisu bar ammanuma kana keessa taa'eetuma kaameeraa kaadheetuma arraas nasruu dhabeetiin jira jechaa ooluu tana jibbiitiin kaameeruma kanaa harkaa jibbiituma akkanuma firraatuma taa'eetuma usee taa'u jira mataan kun nagaragalee yoon kaameraa kana ijaan harka lubbuun akkanumatti isuma kanaa cabsinaan jetti maaliif waa takka waan hin godhuun maaliif garuu dhugaadha akkuma ati kaafte kanarraa gaa duraanis waan gartee jechuudha as baatanii dubbatu jirtaniif dirqama gartee isaanillee hordoftoonnillee isin gaafatanii kanaaf as deebiteetillee har'a kunu waan akkanarra irreettee gartee gama isaanii deebitee jechuudha isaaniif himaa jirta. Kanarraa egaa isaanis wanni gartee gama isaanii nuti jechuudha atilleen deebi'aa ooltuuf yaa Oromooti du'aayii godhaa fi isa kana hin agarree jettee yoo du'aayii isaan godhaniif rabbiin gartee laaffisee isa kanallee rabbiin mul'isuufaa mala rabbiin gartee danda'aadha kaisarra gartee jechuudha dandeettiin isaa gartee guddoodha ilmi namaa waan fedhe yoo isin godha jees yooni fi inni isin godhi waa takka si godhuu hin danda'u inshallah wallahi rabbiitu irra jabaadha wallahi qabaan ta rabbiitu hamtuudha ilma namaatun waa takka si godhu inshallah takkasiiti jabaatte malee takkasiiti hordoftoota kiyyaa simaan namuutu bakka jirtanii du'aa itti nu godhaa laayikii sheer godhaa namuuti bira ga'anii du'aa nutti godhaa har'a wanni isin irraa barbaannu du'aa qofa nu godhuudha malee waa takkallee
wal biraan geessaniituma akka namootu bakka jiru du'aa nu godhuu barbaanna. Egaa kan gartee as keessa jirulleen dhufee egaa nooleen barbaaduu danda'a. Akkasii namni asiin nu dhiyaatus asumaan kan isaan nu dubbiseetuma nu bira dhufeetuma walumaan taanee kaanee barbaaduudha qabna. Hanga viidiyoo biraarra walitti deebinutti nagayaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.